Naganiif araarri Waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo inni kaleessa nu gargaaree har'as nu oolchee yeroo kana nuuf kenne maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo jedhee jennaan jiraanne, Waaqayyo jedhee jennaan nu guyyaa har'aa geenye. Otoo Waaqayyoon jedhin wanti ta'u tokko illee hin jiru. Buleessa koo, bulettii koo, jiraachuu keef, as ga'uu keef, har'a arguu keef Waaqayyotu jedhe waan ta'eef Waaqayyoon galateeffadhu. Yeroon kuni kan siif kenname Waaqayyo irraayi. Carraan kuni kan siif kenname Waaqayyo irraayi. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Daqiiqaa kana keessatti namoonni baay'een du'anii biyyootti makamu. Daqiiqaa kana keessatti namoonni baay'een hin dhalatu. Daqiiqaa kana keessatti namoonni baay'een immoo iyyuu du'anii reeffa isaanii mana keessa ciisa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoonni baay'een immoo iyyuu dhukkubsatee hospitaala ciisa. Namoonni baay'een immoo cinqii adda addaa keessa jira. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'an du'aa, boron du'aa jedhanii du'a kan eeggatan, maalantaa kan jiran namoonni baay'een immoo jiru. Buleessa koo, bulettii koo, ati immoo iyyuu yeroo kana carraa argatteerta. Carraan argatte kuni sagalee Waaqayyoo isa jiraataa fi isa nama jiraachisu, isa hidhaa namaa hiiku, isa gaafii namaa deebisu. Carraa kana argattee jirta waan ta'eef carraa argatte kanatti fayyadamiitii Waaqayyo uumaa kee galateeffadhu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa Waaqayyo bara nuuf dabalee yeroo nuuf kennee carraa kana erga nuuf laatee immoo iyyuu sagalee isaa jiraataa isa humna hojjetuuf keessaa qabu, sabillaa karaa lamaan qarame caalaa qara qabu walitti haasofna jechuudha. Sagaleen kun Waaqayyo biraa ba'ee akkasumaan hin deebi'u. Dubbiin Waaqayyoo Waaqa biraa ba'ee dhufee gara ilma namaa gaafa dhufu akkasumaan hin deebi'u. Waa hojjetee deebi'a. Haleluuyaa. Waaqayyoon dubbataa namni garuu hubatu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Buleessa koo, bulettii koo. Amma Waaqayyo sitti dubbachuu barbaada. Amma Waaqayyo sitti haasa'uu barbaada. Amma Waaqayyo si gorsuu barbaada. Amma Waaqayyo si ifachuu barbaada. Amma Waaqayyo si deebisuu barbaada. Wanta Waaqayyo sirraa barbaadu kana atis beekuu qabda. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo ilma namaarraa maal barbaada? Waaqayyo ilma namaarraa maal barbaada? Ilmi namaas immoo Waaqayyo maal narraa barbaada jedhee gaafii akkanaa kana of gaafachuu qaba. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa carraa kana argannee carraa kanatti fayyadamnee sagalee Waaqayyoo laallaa. Sana dura garuu nan kadhadhaa Waaqayyo hidhaa gurguddaa dhalootarraa hiikuu hin jalqaba. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee kana kan dhageessan hundumti keessanuyyuu amanaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amanaatii walii wajjin hin kadhannaa. Hidhaan nama baay'eedha. Daqiiqaa kanatti sa'aatii kanatti hiikkachuu jalqaba. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rakkina kam keessayyuu jiraadhaa, dhiphina kam keessayyuu jiraadhaa, yaaddoo kam keessayyuu jiraadhaa, amanaatiin afaan kadhadhaa. Waaqayyo hidhaa gurguddaatti ammas hiikuu jalqaba. Maakiree jaalabaa deebios. Hidhaa gurguddaatti Waaqayyo isin hiika. Qabaa diinaatiin qabamtanii kan jirtan. Jireenyi keessan qabamee kan jiru, fayyaan keessan qabamee kan jiru, mul'anni keessan qabamee kan jiru, abjuun keessan qabamee kan jiru, maatiin keessan qabamee kan jiru, amantiidhaan amma wajjin kadhanne taanaan Waaqayyo waan gurguddaa jireenya keessa irratti hojjeta. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Hidhaa akka hiiknuuf, gaafii akka deebisnuuf, abaarsa akka cabsinuuf, dukkana akka ibsinuuf Kiristoos Yesuus aboo nuuf kenneera. Aboon nuuf kennameera. Buleessa koo, bulettii koo, aboon naaf kennameera. Aboon Waaqayyo naa kennetu jira. Aangoon Waaqayyo naa kenne kuni aangoo dukkanaa diigee humna seexanaa cabsee kan caban, kan naafan, kan okkolan diriirsee nagaa deebisa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Kadhanna. Maagaas kaadhaadhee olaabaadhee baas. Nan jedha maqaa Yesuus Kiristoosidhaan. Sa'aatii kana
dhiphina adda addaa keessa kan jiran, rakkina adda addaa keessa kan jiran, hidhaa adda addaa keessa kan jiran, gaafii adda addaa keessa kan jiran, furmaata dhabanii boo'aa kan jiran, sa'aatii kana imimmaan isaanii dhangala'aa kan jiru. Waaqayyo eessa jirta? Waaqayyo na yaadatta? Waaqayyo kana keessa na baastaa jechaa kan jiran, Waaqa isaanii yaammachaa kan jiran, makatuu dalaabaa jeelaa baadiyyaabus furmaata kan dhaban, hidhaan isaanii qabee kan jiru, qolaaji keessa kan galan, kiyyoo diinaa keessa kan lixan, maayikaa saalaa baadiyyaabus dhukkuba adda addaatiin dararamaa kan jiran, cinqii gurguddaa keessa kan lixan, haalli kan riiba kan dhaban, maayikaa skaalaa jeelaa baalaa baadiyyaabus gaa'ila isaaniitti jeeqamaa kan jiran, jireenyatti jeeqamaa kan jiran, mindaan isaanii jalaa kan qabame, nagaan isaanii kan qabame, eebbi isaanii kan qabame, wanti isaan argatan jalaa kan xiqqaate, cinqii fi dhiphina gurguddaa keessa seenanii kan jiran, nan jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin amma birmaduu bawwaa jalqabanii, 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 hiikamuu jalqabanii, furamuu jalqabanii, maqaa Yesuusiin hiikamaa, maqaa Yesuusiin hiikamaa, maqaa Yesuusiin hiikamaa, maqaa Yesuusiin hiikamaa, maqaa Yesuusiin hiikamaa. Makra dalaba jalaba diabos hiikamaa maqaa Yesuusiitiin. Hidhaa kamittuu sinii keera maqaa Yesuusiin. 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 Walkaasaa Ameerika keessan. Mayak ladona masra badiabas. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Fayyaa isaanii qabdee kan jirtu. Jireenya isaanii qabdee kan jirtu. Mul'ata isaanii qabdee kan jirtu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sin abbooma. Weessa dhokattee kan turte. Haleluuyaa kan baratte. Afaan haaraa kan baratte. Faarsaa kan baratte. Lallaba kan baratte. Sagalee raajii kan baratte. Sin ajaja maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Dab! Socho'aa iddoo jirtu. Ibiddi Waaqayyoo si haa gubu. Rifeensa mataa isaanii jalqabee qeensa miila isaatti ibidda Waaqayyoo ajajeera. Socho'i! Amma wal guuree keessaa deemuu eegala. Wal guuree keessaa deemuu eegala. Wal guuree keessaa deemuu eegala. Rabagadaa laabaa jaalabaa diyaabos. Waan dhugamuun, waan nyaatamuun, waan uffataniin, waan ilaalaniin, waan dubbataniin kan itti galte. Dhaabbii socho'aa keessa ibiddi Waaqaa si haa gubu. Bayi! 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 Labadaa namaas si gubeera maqaa Yesuusiin. Si gubeera. Si gubeera. Iyyisiisuudhaan, haqqisiisuudhaan, hurgufuudhaan, wurxiffachiisuudhaan. Bayi keessa. Bayi keessa. Hidhachiisaa kan jirtu. Sammuu naannessaa kan jirtu. Keessa isaanii gubaa kan jirtu. Kan keessa gaggaragaltu. Maqaa Yesuusiin. Bayi! 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 Onlaayinii adda addaa irraa kan itti galte. Nagaa isaanii kan dhoowwatu. Sagalee Waaqayyoo kan dubbisne kan taasistu. Hirriba kan itti baay'istu. Sammuu isaanii kan dhukkubsitu. Rifeensa mataa isaaniitti awwaara kan naqxu. Bayi! Bayi! Samboo isaanii irraa xuuxaa kan jirtu. Bifa kan dhabsiifte. Dhiiga isaanii xuuxaa kan jirtu. Bayi! Irratti kan daggamsiifte. Hojiin harka namaa footoo isaanii irratti kan hojjisiiste. Uffata isaa irratti kan hojjisiiste. Rifeensa isaa irratti kan hojjisiiste. Sin ajaja maqaa Yesuusiin waan nyaatamuun waan dhugamuun kan itti kennite. Bayi! Ibiddi Waaqaa si haa gubu. Bayi! Ibiddi Waaqaa si haa gubu. Yes. 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 Makataa laabaa diyaabos. Socho'aa jira. Ergamoonni Waaqayyoo socho'aa jiru amma naannoo keessan. Naannoo sin jirtan, gola sin jirtan keessa ergamoonni Waaqayyoo socho'aa jiru. Rabagaalaabaa jaalabaa diyaabos. Billaa harka Waaqayyootiin rukutameera. Billaa Waaqayyootiin rukutameera. Billaa Waaqayyootiin rukutameera. Billaa Waaqayyootiin rukutameera. Jawween rukutameera. Bofichi rukutameera. Maqaa Yesuusiin rukutameera. Luusifer rukutameera. Rukutameera maqaa Yesuusiin. Rukutameera maqaa Yesuusiin. Rukutameera. Rukutameera furri qaallichaa.
rukutameera furri boorantichaa, rukutameera furri callee, rukutameera furri budaa, rukutameera furri sabsibee, rukutameera furri digimtii, rukutameera furri xonqolaa, rukutameera maqaa Yesuusiin. Rukuteera dhiiga olichaati. Gubaddaa maqaa Yesuusiin. Gubaddaa maqaa Yesuusiin. Ibiddi Waaqayyoo sanaa gubu. Maggas kaduudhabos. Mara laba jalaabariyaabos. Biyyoota adda addaa irra teessee kan hojjettu. Itoophiyaa irra teessee kan hojjettu. Suudi Arabiyaa irra teessee kan hojjettu. Omaan irra teessee kan hojjettu. Kuwait irra teessee kan hojjettu. Beirut irra teessee kan hojjettu. Siwaraaneera maqaa Yesuusiin. Siwaraaneera maqaa Yesuusiin. Siwaraaneera maqaa Yesuusiin. Siwaraaneera maqaa Yesuusiin. Makas kalaba jalaabariyaabos. Marra balabos. Maqaa jaalu maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Mikatalaabariyaabos. Rabajalaabariyaabos. Afura dhiigaan hojjetutu jira. Dhiiga namootaa kan xuuxu. Biyya Chaayinaa irra taa'ee kan hojjetu. Makas koolaa daalaba. Waraaneera maqaa Yesuusiin. Waraaneera maqaa Yesuusiin. Dhiiga namootaa kan xuuxu. Sammuu dhalootaa kan naannessu. Rabagalaba jalaabariyaabos. Dhabbannaa kan dhoobu. Lafa kan barsiisu. Maqaa Yesuusiin waraaneera. Lekas kadiabos. Rabadiana malaba jalabariabos. Makaralaba celeberiabos. Waraneera. Maqaa adda addaa moggaafatee kan socho'u. Humni Luusifer. Afurri dhibba jaatamija. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Afurri Illuminaati. Waraneera maqaa Yesuusiin. Dhokattee ba'uu hin dandeessu. Biddi Waaqayyoo dhufeera. Dhokattee ba'uu hin dandeessu harki Waaqayyoo dhufeera. Bayi keessaa Dabiidi. Bayi keessaa ibiddi Waaqaa si haa gubu. Bayi keessaa maqaa Yesuusiin. Bayi. Yaakatura balabadaabos. Rabajana Mariyaabos. Nama fakkaatee yaali kan dhufee kan wajjiniin bulutu jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amma ciraanee keessaa deema maqaa Yesuusiin. Lafaan dha'ee keessaa deema maqaa Yesuusiin. Bayi maqaa Yesuusiin. Ibiddi Waaqayyoo si haa gubu. Bayi keessaa. Ibiddi Waaqaa si haa gubu. Ibiddi Waaqayyoo si haa gubu. Harki Waaqayyoo sitti haa dhufu. Billaan Waaqayyoo sitti haa dhufu. Gadis. Mayyabaalabaadaamos. Maltu jireenya koo nyaata itti obboleettiin tokko. Maltu nagaa koo nyaata. Maltu maallaqa koo nyaata. Maltu dafqa koo nyaata. Maltu hiiquu na dhowwe. Maltu guddachuu na dhowweeti. Ila lafa dheera amma. Maqaa Yesuusiin lafa dheera. Shakatos. Rabajana Mariyaabos. Lafa dheera. Namoota baay'eetu birmaduuba. Namoota baay'eetu hiikama. Barootaaf gadaamessa isaanii keessa kan taa'e. Makatalaabariyaabos. Rabajalaabariyaabos. Makalabajalaabariyaabos. Rabalabajalaabariya. Boba kan fakkaatu wanti wal harkisu. Amma haqqeedhan keessaa kan ba'utu jira. Namoota keessaa ba'utu jira. Mayyabaayabas. Rebalabajana Mariyaabos. Ibidda. Lafa isaan jiran ibidda. Gola isaan jiran ibidda. Biyya isaan jiran ibidda. Maqaa Yesuusiin ibidda. Gubadhaa. Maqaa Yesuusiin gubadhaa. Bayi keessa. Billaa kana jala dhaabachuu hin dandeessu. Humna Waaqayyoo kana jala dhaabachuu hin dandeessu. Harka Waaqayyoo kana jala dhaabachuu hin dandeessu. Ibiddi Waaqayyoo si haa gubu. Sakalaba olebediyaabos. Gubadhaa maqaa Yesuusiin. Gubadhaa. Dhiiga olichaan hojii keessan diigeera. Maatii keessa taa'ee kan hojjetu. Boleettii tokko maatii keessa taa'ee rakkisaan.
obboleessa tokko karaa abbaasaa hafuura karaa abbaasaa hojjechaa darbee maatii isaa keessan darbee tarkaanfatee dhufeetu obboleessa kana rakkisaa jira. Obboleettii tokko immoo hafuura qoomoo kee keessa jiru maatii kee keessa jirudha. Amma maatii kee irraa hafuurri kun hin rukutama. Maqaa Yesuusiin hin rukutama. Milikkita isiniif haa ta'u. Yeroodhaa gara yerootti maatiin keessan dhukkubaan darara. Mana yaalaa yommuu dhaqan furmaanni hin jiru. Mana yaalaa gaafa deeman. Mana yaalaa deemanii maallaquma kafalaniitu galu. Maallaqni deemanii mana yaalatti kafalan sun isaaf gibira waan ta'eef erga isaan mana yaalaa dhaqanii booda hin dhaabatu. Garuu mana yaalatti dhukkubni isaanii kana jedhame wanti himamu hin jiru. Waggaadhaa gara waggaatti yeroodhaa gara yerootti eeggatee dabqa keessan kan nyaatutu jira. Eebba keessan kan nyaatu jira. Har'a nan jedha maqaa Yesuus Kiristoos sirraa maatii keerraa citeera gabbarrisaa abbaa maamaa kaatolaa baadiyyaa boos ila obboleettii tokko keera ila maatii kee keessaa hafuura cangafaatu jira. Cangafaa gaafa isiniin jedhu gadaamessi maatii keessanii baatee garuu ga'uu kan hin dandeenye ji'a lamaan ji'a torbaan keessaa irraa ba'uudhaan rakkisaa kan jirutu jira. Ila hafuura waatu jira. Hafuura tokkotu maatii keessan keessa jira. Qoomoodhaa qoomootti kan tarkaanfate, sanyiidhaa sanyiitti kan tarkaanfate, hafuura sanyii dhoowwu, hafuura qoomoo balleessuudhaaf deemudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waraaneera. Shakatos waraaneera hafuura kana maqaa Yesuusiin machakalaadhoodha. Amana ila gadaameessi dhala qabachuu didee sirratti rakkise. Gadaameessi dhala qabachuu didee rakkise. Amma amantiidhaan nafaadha kadhadha. Gadaameessi dhala godhachuu didee too rakkise. Arrarraa jalqabee maqaa Yesuus Kiristoos dhala baachuu jalqaba. Cangafaan hin ta'u. Maqaa Yesuusiin ulfirraa ba'uun hin ta'u. Maqaa Yesuusiin ba'uun hin ta'u. Ajajeera maqaa Yesuusiin hin dhalata. Karaatti hafuun hin ta'u maqaa Yesuusiin. Makatas serelebe jenemeeriyaabos sagalee waaqayyoo irratti akkasuma dubbiin waaqayyoo Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Namni waaqayyoo Elsaan gara mandira tokkotti dhufee gaafa inni seenu warri biyyattiidhaa akkasittiin jedhan maakaas har'a isinii miti kan natti himaa jiran hafuura waaqayyootu natti himaa jira waan ta'eef anaaf hafuurri waaqayyoo natti himaa jira. Eessaadhaaf garuu warri biyyattiitti himan maal jedhaniin? Biyyillee gaariidha jedhaniin. Bishaan biyyattii garuu ulfa baasadhan. Bishaan biyyattii keessa jiru ulfa baasadhan. Namni waaqayyoo soogidda fidaa wacii xiyaaraa fidaa jedhee muummee bishaanichaa dhaqee gaafa inni itti darbatu bishaan nagaa ta'ee hafeedha. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin maatii keef, obboleessa keef, obboleettii keef, qoomoo keef, maatii keessaniif maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan ta'eera. Nagaan ta'eera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nagaan waaqayyoo gola kee seeneera. Nagaan waaqayyoo maatii kee keessa seeneera. Nagaan waaqayyoo sii ta'eera. Ilaameen jetteertannaa siif ta'eera. Dhiiga hoolichaatiin. Labsiidhaan geeddareera. Amma sagalee waaqayyoo keessatti Saafeeriyaa 3:15 sagalee waaqayyoodha akkas jedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
sagalitti maal jedha isatti faradame sana waaqayyo sirraa kaaseera dhiyoota kee sirraa deebiseera waaqayyo waaqni Israa'el si wajjin waan jiru ati si'achi wanta hamaa hin sodaatte ilaa ergaa kana namoota wanta hamaa sodaachaa jirtantu jira namoota sodaadhaan marfamtantu jira har'an du'a boruun du'a maalan taayettanii namoonni sodaadhaan marfamtanii jirtantu jira ila iddoo kana keessa kan jirtan waldaa kana keessa kan jirtan makaskaalaa jaalaa diyaboos waldaa ijoollee kakuu keessa kan jirtan waldaa kana keessattis kan argamtan makraaba jaalaa waldaa makaanaa Yesuus kana keessatti illee kan argamtan makraaba jaalaa diyaboos konfiraansii kana irratti affeeramtanii kan dhuftan sagantaa kana irra kan jirtan idagaay maqaa Yesuus Kiristoosiin inni sitti murteeffamee ture inni maatii keetti murteeffamee ture inni si sodaachisaa ture waaqayyo sirraa deebiseera si'achi wanta hamaa hin sodaattu siin jechaa jira. hamaan jireenya keessan sodaachisu hamaan bara keessan sodaachisu maqaa Yesuusiin dhaabateera 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 labsiin garagaleera labsiin garagaleera furmaanni ta'eera nagaan ta'eera hiikamsi ta'eera jawween waraanameera bofichi waraanameera xonqolaan waraanameera buddaan waraanameera digimtiin waraanameera maqaa Yesuusiin 466 waraanameera illuminaatiin waraanameera inni dhiiga dhuguu barate waraanameera maqaa Yesuusiin waraanameera maqaa Yesuusiin waraanameera maqaa Yesuusiin waraanameera nagaan ta'eera gola kee nagaan ta'eera maatii kee nagaan ta'eera jiruu kee nagaan ta'eera siif nagaan sii ta'eera nagaan ta'eera waldaa kanaaf nagaan ta'eera warra sagalee kana dhagaaniif nagaan ta'eera iddoo sagaleen kun ga'u hundumaaf nagaan ta'eera nagaan siniif haa ta'u Igaulichan. Amen. Hallelujah. Makrados Rabalaba diabos Maratina bola bachela badiabo. Hallelujah. Yesus ulfatu goftadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa sagalee waaqayyoorraa lafa tokko walii wajjin ilaalla. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Osoo gooftaan gara keenya dhufee maal nuun jedha laata? Osoo gooftaan gara keenya dhufee maal nuun jedha laata? Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan nuun jedhu akka inni har'a isinitti himuudhaaf yookaan immoo isin tajaajiluudhaaf dhufetti Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hafuurri qulqulluun akkana keessa kaa'etti kan nuun jedhu amantootaan Baalaaq jedha tajaajiltootaan immoo Baala'aam jedha waaqayyo. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Hallelujah. Osoo gooftaan gara keenya dhufee osoo ergamaa isaa gara keenyatti ergee maal nuun jedha laata jedhee gaafa laalu haala keessa jirru gaafa laalu jireenya keessa jirru gaafa laalu akka nama waaqayyoottis gaafa yaadu hafuuranis gaafa dhaggeeffadhu akkasumas fooninis immoo taa'ee yommuu laalu kallattii hundumaanuu gaafa laalu waaqayyo saba isaatiin Baala'aam ijoollee isaatiin maal jedhaani Baalaaq jedhaani tajaajiltoota isaatiin immoo Baala'aam jedhee yaama. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baalaaqii fi Baala'aam Baalaaq jedhaan saba isaatiin maal jedhaani Baalaaq jedhaan tajaajiltootaan immoo Baala'aam jedhaan. Sababbiin isaa wanti amma ta'aa jiru karaa miidiyaa yommuu laaltan karratti garagaraa yommuu laaltan wanta baay'ee yommuu laaltan deebitaniis immoo hafuura keessan yommuu dhaggeeffattan Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka sagalee waaqayyoottis immoo yommuu laaltan haalli jiru qilleensi jiru wanti jiru yeroo ammaa kana keessatti isa kanaadha jechuudha. Hizbuun እግዚአብሔር ባላቅ ብሎ ይጠራል አገልጋዮቹን ደግሞ ባላም ይላቸዋል። ምክንያቱም አሁን እየሆነ ያለው ነገር በምድሪቱ ላይ የሆነ ያለው ነገር በአገራችን ላይ የሆነ ያለው ነገር ይሄንን ያስብላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔም በመንፈስ የምረዳው እንደ ባላምሮም የምረዳው ይሄ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይለናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ
ወንድሞቼ እህቶቼ እንመለስ። ወደ ቀድሞ ሕይወታችን እንመለስ። ወደ ቀድሞ መንፈሳችን እንመለስ። ወደ ቀድሞ ማንነታችን እንመለስ። ወደ ቀድሞ የልጅነት ፍቅራችን እንመለስ። ካልተመለስክ ወንድሜ፣ ካልተመለስሽ እህቴ ከባድ ነገር ነው የሚጠብቅህ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። እንግዲህ እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ ነው የሚሉ አገልጋዮች በብዛት አለን። እግዚአብሔር ግን የቁጣ አምላክ ነው የሚሉ አገልጋዮች በብዛት የለንም። ምክንያቱም ምሕረቱን ብቻ ይናገራሉ። እግዚአብሔር ቁጣ አምላክ እንደሆነ ደግሞ አይናገሩ። እግዚአብሔር ሙሉ ነገር አለው እንጂ ግማሽ ነገር የለው። እግዚአብሔር ከሰበክ ለእግዚአብሔር የምትናገር ከሆነ ሙሉ ነገር መናገር አለብህ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወንተ ዋቀዮ ልባችሁ በርባደን ወንተ ዋቀዮ አሰውዮ በርባደን የኝማ ዋቀዮ ጉቱ ሳይሙ ቀብዱ ዋቀዮ ከኛ ዋቀራራ ኩበቴ አከሱመሞዩ ዋቃደ ከምሳላ ኢየሱስ ዳብገለኒ ጉዳና ነው ሂንደ ከመሲየቹዳ ኤጋ ተገለ ዋቀዮ ከሳ ወሊ ወጅን ይላላ gara waldaa ergoomitti kan ergame ergaa waaqayyoo tokko yommuu laallu ergichi kana fakkaata. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Gara ergamaa waldaa ergoomitti ergan kun isa billaa qabeessa gara lamaan qarame qabu sana biraa dhufe jedhiiti caafi jedha. Ergichi eessaa dhufe jennaani kan inni dhufe maddi ergichaa kan inni dhufe isa billaa qara qabeessa gara lamaan qarame qabu sana biraa dhufe. Isa maali qabu? Isa billaa qara qabeessa kallattii lamaan qarame caalaa qara qabu sana biraa dhufe. Inni waaqayyoodha jechuudha. ኢየሱስ ክርስቶስ ዳብገለኒ ጉዳናት ዱብን ዋቀዮ ጅራተ ገጀሬ ቦደ ሰገሌ ዋቀዮ ዳ ማልጀዳ እብሮታ አፉር ኩደለ መረቲ ዱብን ዋቀዮ ጅራታ ዳ ሁምነ ጆቶም ኬሳ ቀባ ቢላ ገርለማን ቀረሜ ጫላስ ቀረ ቀባ አጀር ሜኙ ዱብን ዋቀዮ ከናብ ኤኙ ብራዱ በቹዳ እርግቲ ኩዲ ዋቀዮ ብራዱ በቹዳ ኢሰብልቻ ወርቃ ቀቡ ዋቀዮ ብራዱ በ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳብገለኒ ጉዳና እርግቻ ከና ገረ ወልዳ ኤርጎሚት ከነርጌ ዋቀዮ መጣሳት ኤርገማሳ ገረ ወልዳ ኤርጎሚት ኤርጌ ሀሮ ፖሌሳ ኮፖሌቲኮ ወልዳ መካነ ኢየሱስ ወልዳ ጆለከኩ ወልዳ ሙሉ ወንጌሊ ወልዳ ከም መቃደዳ ቀምና ኢየሱስ ዳብገለኒ ጉዳና ተው አሜን አሜን አኩማ ከነ ቹላ ኩታገለ ከተ ወልዳ ፈለደ ፊአርቲ ወልዳኔ ኤርጎም ጅርቲ ወልዳኔ በሰው እንጅርቲ ኢየሱስ ዳብገለኒ ጉዳና ተው ወልዳን መቃቀከናቲን ከልሽ ያመምቱ ናኖ ዳን ያመምቴ ሮሰለቴቹ ኤርጎም ከሰ ከንጅርቱ ኤርጎም ከሰት ያመምቲ ፈሶን ከሰ ከንጅርቱ ፈሶን ከሰት ያመምቲ የቹ ከናብ ኤርገምኒ ዋቀዮ ብራዱፉ ከለቲና ወልዳ ኤርጎም ዮተ ኤርጎም ትርገማ ኤፈሶ ዮተ ኤፈሶን ትርገማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳብገለኒ ጉዳና ተው አሜን አሜን ኤርጋ ወሊ ከላ ዮተው ሞዩ አኩመ ጅሩን ሞ ዋቀዮ ሁንዱማፍ ደበርሳይቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳብገለኒ ጉዳና ተው አሜን 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 የጋርጋን ኩን ኤርጋ ኮንፈረንስ ረቲ ደርባጅሩዳ ዋንተ ኤቢ ኤርጋ ወልዳ ሁንዱማ ኢላለቱዳ ማካና ኢየሱስ ይተው ደንደሱ ሙሉ ወንጌል ይተው ደንደሱ ቃላዮት ይተው ደንደሱ ጆሌ ከኩ ተው ደንደሱ ብራን በክርስቶስ ተው ደንደሱ ወልዳ ከሙዩታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳብገለኒ ጉዳና ተው ኤርጋን ኩን አመ ኤርጋናኒ ወልዳ ኤርጎ ምረዳ በደዱ በዱኩኒ ኤርጋ በረከኛ ኤርጋ ወልዳ አመጅርቱ ኢላለቱን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳብገለኒ ጉዳና ነው። ሃሌሉያ። ኤርጊቺ አኒ እድዋቲ ጅራቱ ቤካ እኒ ለፈሴቴ ሶሴጣናት ኢየሱስ ዳብገለኒ ጉዳና ነው። ኤርጊቺ እድዋቲ ጅራቱ አኒ ቤካ እኒ ሶሴጣናት ይዘለ ዋቀዮ ሲቤካ ኮምፖሌቲጎ አሜሪካ ጅራዱ ኢትዮጵያ ከሰ ጅራዱ ሳውዲ አረቢያ ጅራዳ ቻይና ጅራዳ ለበከሙዩ ጅራዳ ሐለከም ከታሰኒ የዶ ከምተሰኒ በየከምተሰኒ ሰገሌን ኩን ከስነቀቡ እንዱምት ከሰኑ እርጋን ኩን ከን ከሰ ሲላለታ እርጋን ኩን ነማመነ እንዱማ ይላለታ እርጋን ኩን ነመጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይተማመነ እንዱማዩ ይላለታ ወራኢና መነ ሚቲ ወራ አማናን ይላለታ እርጋን ኩን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳብገለኒ ጉዳራው
Baay'ee ergichi ani iddoo ati jiraattu beeka. Inni lafa teessoo seexanaati. Ati garuu maqaa koo jabeessitee qabatteetta. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ati maal gooteetta? Maqaa koo jabeessitee qabatteetta. Iddoon isaa garuu iddoo seexanaati. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Keessattuu ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtan gooftaa qabaatanii jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Biyyoota Arabaa adda addaa keessa namoonni ijoolleen jirtanii gooftaa qabaatanii ergaa kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujah. Iddoo ati jiraattu beeka. Ani iddoo ati jiraattu beeka. Inni lafa teessoo seexanaati. Ati garuu maqaa koo jabeessitee qabatteerta malee bara Antiibaas dhugaa baatuun koo amanamaan koos si gidduutti iddoo seexanni jiraatutti sanatti ajjeefame iyyuu anatti amanuu kee hin ganne. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Anatti amanuu kee hin dhiisne, ana faana deemuu kee hin dhiisne, ana wajjin jiraachuu kee hin dhiisne, ana wajjin ta'uu kee hin dhiisne. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Na wajjin hin jirta bara Antiibaas iddoo walgahii sheexanaatti ajjeefame iyyuu ati anatti amanuu kee hin dhiisne. Wanti ana si gansisiisu baay'eetu jira. Akka ana dhiistuuf wanti sirratti ta'e wanta baay'eetu jira. Akka maqaa koo waakkattuuf wanti sirratti ta'e baay'eetu jira. Akka maqaa koo ati dhiistuuf wanti sirratti ta'e baay'eetu jira. Garuu amma bara Antiibaas dhugaa baatuun koo ajjeefametti illee ati maqaa koo hin ganne. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Anatti amanuu kee hin dhiifne anatti amantee jirta erga jedhanii booda lakkoofsa 14 irratti jechuudha. Mul'ata Yohaannis 2 lakkoofsa 14 jechuudha. Mul'ata Yohaannis 2 lakkoofsa 14. Kiristoos Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa 12 irraa hin eegale lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Garuu jedhaan waldaa tamiin waldaa Pheergoomiin garuu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaan kun isatti amanuu hin dhiisne rakkina baay'ee keessa teessee gooftaa amantii haalli mijateefii miti. Itti toleetii miti rakkina guddaa keessa dhaabattee gooftatti amanteerti gooftaa qabatteerti wanti gooftaa ishii gansisiisu wanti baay'een osoo jiru gooftaa hin ganne waldaan tun gooftaa hin ganne. Garuu jedheen wanta muraasa asirratti argadheera. Namoota warra barsiisa Baalaamitti qabamanii too jiraatan achi qabda. Baalaaq ijoolleen Israa'el dura gufuu kaa'ee qalma waaqayyoolii tolfamaa dhiyaate akka nyaataniif gaallamootummaatti akka isaan jiraatan gochuun Baala'aamtu barsiisee jedha. Egaa barsiisni Baala'aam waldaa Pheergoom keessa jira. Barsiisni Baala'aam waldaa Pheergoom keessa jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Adimmoo warra akkasa isiniin jedha. Egaa tajaajiltoonni Baala'aam fakkaatu amantoonni Baalaaqiin fakkaatu erga isiniin jedhee. Egaa inni kun kan calaqqisaa jiru biyya keenya Itoophiyaa keessattidha. Akkasuma biyyoota alaa adda addaa irrattis immoo wanti kun ta'aa jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa kan ambaanis neemee dura keenyuma haasofna waan ta'eef Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan biyya beeknu haasofnu, kan biyya keessa jirru haasofnu, kan haala ofii keenyaa keessa jirru haasofnu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa Baalaaqii fi Baala'aam kutaa kana keessatti hin argite. Waldaa Pheergoom keessa barumsi eenyutu jira jedheeni Waaqayyo kana ergaa kana itti dubbate Waaqayyoodha. Ergaa kana kanaasee waldaa Pheergoomitti kanaasee Waaqayyoodha. Maal qabda jedheeni barsiisa Baala'aam of jidduudhaa qabda kanas hin xuunne isin jettee ilaaltee jirtaa jedhe. Ittiin dubbannee sirreessinee hin gorsinee hin ifannee zim jettee fudhatteertaa jedhe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baala'aami raajiidha. Raajii maraattu. Baala'aam raajiidha. Raajii maraattu. Maaliif isa maraache? Gazzabatu isa maraache.
الراجع جذب فرات الراجع جذب فرات راجي الراجع جذب نمرة فرات مالك نمرة نياتا بالا تيمويو بالا من الراجي فتا راجي فتاتي جذب كناس لا وانجرو لا وانتجرو سبا واقعيو بالاك وانتن يدفي سمني واقعيو راجوتا سبدوتا راجوتا مراتو بدديمني مالك النافي جرو غزبك النافي جرو ኢየሱስ ክርስቶስ ዳብገለኒ ጉዳናዶ ማለቀ ላታ ቢጅሩ ገዘበ ላታ ቢጅሩ ከነሞዩ ኦዴፈኖ ዳኖ ሶንታን ወንተ ቀበተማን አርገና ሳጅራል ኢየሱስ ዳብገለኒ ጉዳናዶ ኦዴፈኖ ዳ ወንተ እንደሙ ቀቡ አፉሪ ዋቀዮ ተቆረ ጋና በየራ ለመተ ቃለ ኪያን ወንተ ነርገ ኢጃ ኪያን ወንተ ነርገ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳብገለኒ ጉዳናዶ ሰምኒ ዋቀዮ ገዘበ ከና tajaajiltoota warri jedhaman immoo gazzaba fudhatu laala kuni karaa waldaa onlaayinii karaa waldaa lafarraa biyya keenya Itoophiyaa keessatti wanta guyyaadhaa gara guyyaatti ta'aa ooludha agayo boleessa obboleettiiko afurri balaa miti afurri balaaqii waldaa kiristaanaa xureessee jira waldaan Pheergoom tuni गोफ्ता दुराती गोफ्ता मनचुती गोफ्ता वंचिन दुराचुती मुझा तकल्लें कब्तु रखिना कम केसा युड़ा बत्ते गोफ्ता वाके पच्चाजिर इतना कम केसा युड़ा बत्ते गोफ्ता वाके पच्चाजिर रखिन दिशी करू परसी सा बालाम अब जिद्दूरा कब्ती हालेलुया कनाम सामने वाकयो बालाक गज़्ज़बा कंकन मल्लका कल्लाक tajaajiltoonni immoo bal'aan maallaqa kan fudhatanii raajii kan raajan raajiin maallaqa fudhattee raajuu raajii akkamiiti raajii maallaqa irratti hundaa'eedha ergaa waaqayyoo biraa hin taanedha namni kuni seera lakkoofsa boqonnaa 22 lakkoofsa tokkorraa kaasanii gaafa laaltanii baalaaqii Israa'eloonni lafa qabanii gaafa itti dhufan biyya Gibsi keessaa ba'anii lafa qabanii gaafa dhufanii bareetti argee saba waaqayyoo kana sodaata. Kanaaf Baalaamitti ergatee kootu saba kana narraa abaari. Yoo ati saba kana abaarte ani saba kana mo'achuu nan danda'a. Kanaa achi saba kana mo'achuu hin danda'u jedheeti Baalaamitti gurguddoota isaa erge. ኢየሱስ ክርስቶስ ዳብገለኒ ጉዳናዶ ከናብ ባላምሞ ሜወንተ ዋቀዮ ጀዱና ገፈዳቲ ጀራን ነብረ ቡላችን ጀር ጋፈ ሰብረ ቡለኒ ዋቀዮ ሂነ ዴቢ ወንጂኒ ልትንጀ ኦፍራ ገጌስ ለማፋስ ዴቢያን ጀዳ ሐረስ ቡላሜ ወይ ዋቀዮ ጋቤ ለጊት ያባሪዮ ከናንጀሬ ሜ ቡላ የኔን አመስም ቡለን ሂነበይ waaqayyo akkasittiin jedhe wajjin deemiyeen Balaam raajii maraattuudha gazzabaan kan maraadha lammaffaa raajiin isaa hin banamneedha waaqayyoon kan dhaga'u waaqayyoon garuu kan hin agarre Iyyaasuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u kan dhaga'u garuu kan hin agarre waan waaqayyo jedhu kan dhaga'u garuu waaqayyo kan hin agarre ila obboleessa koo obboleettii ko ኢየሱስዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ አቦኒ ኬኛ መጫፈ ቁልቁሉ ከሰት ጋፋ ዋቀዮ ዳጋኒ ቢቲ ዋቀዮ ገሶዳተን ጋፋ አርጋ ሶዳቹ ይልቀበል ራጂን ጉኒ ዋቀዮን ይነጋ ወንተ ዋቀዮ ራሂን ነጋ ገሩ ዋቀዮን ነገሬ መራቱ ገዘባን መራተ ዋንቴ ኤቡ ገዘባን ከን ተጃጅሉ ሐዊ ገዘባን ከን ተጃጅሉ ማለቃን ከን ተጃጅሉ ራጂ መራቱ ኢየሱስዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ kanaaf namni kuni maallaqa fudhatee saba Israa'elin abaaruudhaaf yommuu deemu yommuu karaarrabu waaqayyo ergamaa isaa ergee harreenni yaabbatee deemu dubbisee maraatummaa isaa itti ibse hagam inni jaamaa akka inni ta'e hagam akka inni maraattuu ta'e harree isaatu isa caalaa arga Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u harreen isaa isa caalaa argiti
inni ergamaa waaqayyoon agarre harree isaatu ergamaa waaqayyoo arge sana booda waaqayyoo ija isaa bane akka inni arguu danda'u namni kun tokko Balaam raajii maalidha raajii maraattuu gazzabaan maraatedha itti dabalee raajii jaamadha Yesuusiidhaaf galanni guddaanaatu ameen 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 al tokko biyya keenya keessatti raajiin raajama barana akkana ta'a akkas ta'a maal ta'a politikaa keessallee galanii akkas ta'a san taa'eeru oduu isaaniiti ila waan tokko isinitti malagaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanaa ta'u oduu isaanii of kana ta'a sana ta'a jedhanii warri odeessanii jiru oduu isaaniiti waa'ee kanaa isinitti ani maal dhaggeeffadha loojikiidha inni kun kana bira dabarsee ilaalu jechuudha loojikiidha raajonni akkasiin ta'a kanan ta'a jedhanii raaji waan xiqqoo ishii waan nagaan qabaachuu danda'u akka Balaam waan xiqqoo ishii waan nagaan qabaachuu danda'a garuu waan sana arguu waan hin dandeenyeef jaamaa waan ta'aniif arguu waan hin dandeenyeef addan baafatan osoo addan baafatin oduu isaanii gadhiisu ilaa waan waaqayyo siin jedhe erga dhageesse ilaaluudhaan immoo adda baafachuu qabda raajiidha kan jedhamu dhaga'uu duwwaa miti ilaaluudhas Yesuusiidhaaf galanni guddaanatu raajiin tokko raajii kan inni jedhamu dhaga'uu duwwaa miti ilaaluudhas Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu Ermiyaasitti waaqayyo gaafa itti dubbatu waaqayyoon hin dhaga'e gaafa inni waaqayyoon dhaga'u mooyyuu arguus akka ni danda'uuf Ermiyaas maal laalta jennaan muka lawaaziin argaan jiraadhe bakka isaan argaa jiru atillee argiteerta bakka raajii kan jedhamu raajiin tokko dhaga'uu duwwaa miti arguus qaba Yesuusiidhaaf galanni guddaanatu adda baafachuudhaaf waan dhageessisan adda baafachuudhaaf arguusi barbaachisa raajonni bara kana sagalee waaqayyoo dhaga'uu duwwaadhaan tajaajilu ila arkoo baalan dhaga'e Yesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u ilallabaa jiru lallaba isaanii keessatti waan macaafa irratti hin caafamne tarati basaa kun Israa'el lamu caafata qulqullaarra wanta hin jirre tarati wayii waan dubartoonni safara keessatti haasoftu wayii isaan haasa'uun irra hin jiru waan dubartoonni safara keessatti haasoftu tarati oduu makmaaksa macaafa qulqulluurraa kan hin taane dubbatan akkana jedhamee barraa'eera al tasaafame yeellam hin barroo Yesuusiidhaaf galanni guddaadha ta'u al tasaafame ያልተጻፈውን ተጽፏል ብሎ ነው ይሰብካሉ ምክንያቱም ስብከትን ሰምቶ የሚሰብክ ሰባኪ ነው ትምህርትን ሰምቶ የሚያስተምር አስተማሪ ነው መስማት ብቻ አይደለም ማየት ግድ አለ ማየት አለብኝ ሰምቼ የምትሄድበት ነገር ብቻ አይደለም አገልግሎት መስማት ብቻ ሳይሆን ማየትም ነው ኢየሱስን ገለኒ ጉዳናት ሃሌሉያ raajin tokko raajila kan inni jedhamu dhaga'uu duwwaa osoo hin taane arguunis jaamummaa ofii arguu kan dadhaban ijji isaanii jaamaa waan ta'eefidha Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kana inni bira namoonni keenya raajota kana biratti gaafa argitan namoota keenya mooyyuu warri Balaamii fi Baalaaq jedhee sirii kaasee jira namoota keenya mooyyuu wanti ani Baalaaq isiniin jedheefi inni tokko namoonni wanti isaan Baalaaq jedhamanii fi tokko gazzaba kennuufi yeroota kanaaf maallaqa kennuufi maallaqa kafalanii fi raajisiifatu raajii akka isaanii raajanii fi maallaqa kennuufi Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u jarri kun jechuudha akka isaaniif raajan waan barbaadaniif maal godhu maallaqa kennuufi wanti isaan Baalaaq jedhamaniif sabni Waaqayyoo wanta ni Baalaaq jedhee too moggaasee fi maallaqa warra kennanidha
maallaqa isaa kennuudhaaf birrii guddaa nama kanaa kennuudhaaf namichaan kun karoora baasee akka inni isaa raajuuf isa yaamate maallaqa kennuufi waan yaadeef jechuudha. Sabni Waaqayyoo wanti isaan Baalaaq jedhamanii fi maallaqa warra kennan waan ta'aniifidha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lammaffaa immoo sabni Waaqayyoo wanti isaan Baalaaq jedhamanii fi warra nama abaarsisan. Raajota kana bira deemanii namoota irraa abaarsisaa oolu. Wangeelli keenya kana miti isinitti himaa dhagaa. Wangeelli keenya nama abaaruu miti nama fayyisuudha. Jara kana bira deemanii maal godhu? Nama abaarsisaa oolu. Nama abaarsisaa oolu. Nama abaarsisaa oolu. Narraa buqqisi. Ollaa kiyya jirti. Narraa kaasisi. Maaloo na gootee jirti. Narratti maalii taatee jirti. Narraa kaasisi. Yesuusiidhaaf galanni. Wangeelli keenya kanan jedhu kijibdoota. Wangeelli keenya kanan jedhu. Wangeelli keenya nama abaarin jedhu. Kan nama abaaru abaarramaadha wangeelli keenya. Wangeelli keenya kan nama abaaru abaarramaadha jedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Malee wangeelli keenya nama abaaraan jedhu. Kan nama abaaru kan nama abaarsisus sanuma inni. Sabni keenya amma ollaa isaatti nama tokkoon gaafa wallabee hin abaara. Buqqa'i, cabi, badi jechaa oola. Kuni amala wangeela keenyaa miti. Kun amala wangeela keenyaa miti. Sobdootarraa waan barattanidha. Barsiisni Baalaam isinitti galeera jechuudha. Barsiisa Baalaam keessaa Baalaam tajaajila isaa keessatti nama abaara. Inni abaara hin abaarama inni immoo eebbisee eebbifama. Namichaan jechuudha. Baalaam nama abaara. Namichaan kun ilmi Zippooraa kun jechuudha. Baalaaqiin kun Baalaamii yaamee maal jedheeni yoo ati abaarte abaaramaa ta'u yoo ati eebbiste eebbifamaa ta'u mee lakkoofsa 5 irra dhaqaatii gabbu'aatii gara gadiirra kunoo jedhee sabni tokko biyya Gibxii dhufee fuullee koo buufatee lafa dhoksee jira. Haleluuyaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lafa dhokseera sabni Israa'el. Haa dhoksu ammayyuu. Haleluuyaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Lafa dhoksee jira. Sabni kuni ana caalaa jabaa waan ta'eef eeyyan jabaadha waaqa waan qabuuf malee meeshaa waan qabuuf miti. Meeshaan qabu sabni kun. Meeshaadhaan miti kan isaan lolan. Sabni Israa'el lama isaan ittaan meeshaadhaan itti lolanii yoo lakkooftanii hin jiru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Muraasa. Meeshaa sanuu meeshaa baay'ee qabatanii nama 2 yookaan nama 3tu qabatee shannafaa ture. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Meeshaa waan qabaniif miti. Waaqa waan qabaniif sodaachisu sabni kun jechuudha. Sabni kun ana caalaa jabaa waan ture ta'eef ani immoo namni ati eebbifte eebbifamaa, namni ati abaartes abaaramaa akka ta'e nan beeka. Namichaan kun laala. Nama hin abaara, kan inni abaare abaaramaa, kan inni eebbise immoo eebbifamaa ta'a. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra nama abaaranii warra nama abaara. Barsiisa kanatu jira amma biyya keenya keessa Itoophiyaa keessa kanatu miidiyaa tokko laala nama abaaraa oolu. Boleessa ko seexana buqqisi seexana diigi hojiisaa nama maaf abaarta namni maal si godhe nama eebbisi. Kan nama abaaru abaarramaadha. Kan nu abaaru yoo jiraate ofii isaatii abaarrama. Kan nu buqqisuu barbaadu yoo jiraate ofii isaatii buqqaa. Nuti nama buqqisuudhaaf deemaa jirra taanaan faallaa dubbii Waaqayyoo jiraachaa jirra waan ta'eef abaarsichi mataa kee irratti hojjeta malee nama irratti hin hojjetu. Amma bari ollaa saadhaa nama tokkoon gaafa wallabee kadhannaa isaa keessatti buqqa'ee eenyu buqqisa seexana bitibe ollaa isaa buqqisuudhaaf kadhata. Waaqayyo abaarsa akkanaa kana sirraa cabsu maqaa Yesuusiin. Kuni hojii sheexanaadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Sheexana sitti galee obboleessa ko. Yaada garaa kee geeddaran nama nabaarii nama eebbisi nama kadhadhu. Sagalee Waaqayyoo diinni kee yoo beele nyaachisi obaasi uffisi. Haleluuyaa. Galanni bulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Kadhadhuuf malee ittiin kadhatin. Diina keetiif kadhadhuuf malee ittiin kadhatin obboleessa ko. Kadhadhaafi jedhee Yesuus. Itti kadhadhaa hin jenne kadhadhaafi. Gara laafummaadhaan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kadhadhaafi. Maali? Eessaa fiddan?
Barumsa eessaa fiddanidha kun? Kun barumsa eenyuti? Balaamiidha. Har'a waldaa Itoophiyaa keessa kan jiru barumsa Balaamtu jira. Balaamonni hin barsiisu, Balaaqonni immoo hin fudhatu, fudhatanii hojiirra oolchu. Balaaqonni immoo gara waldaa isaanii deemaniiti maal godhu? Gazzaba kennanii. Keessattuu ijoolleen biyya alaadhaa galtan Addis Ababa keessatti yaa'u raajonni sobdoonni akka galaanaati. Raajonni sobdoonni akka galaanaati. Tokko dhufe maqaa kee gaafa siyaamu fuutee maallaqa kee kan kennitu. Maqaa kee xonqaayii siyaame sana dura Waaqayyo si beeka. Xonqaayii jedhaman xonqaayiidha. Sittani maa dhaga'i? Xonqaayiidha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddate. Mana qaallichaatan guddadde, mana xonqaayiittan guddadde kana nan beeka. Loojikii hin beekna nuti. Yesuusiidhaaf galanni itti guddanne hin beekna. Yesuusiidhaaf galanni guddate. Tokko dhufee maqaa kee gaafa siyaamu kana sana gaafa sin jedhu wanta qabdu hundumaa irraa gaftee harka duwwaatti haftee guyyaa muraasa booda immoo deebitee immoo gara biyya ambaatti hojii barbaaduudhaaf deemta. Keessattuu ijoolleen biyya alaadhaa yeroo galtan ammas biyya san keessa teessanii maallaqa keessan iddoon taanetti dhangalaasaa kan jirtan. Of eeggadhaa. Isin baalaaqota. Sittani maa dhagaa? Isin baalaaqota. Warra gazzabaan raajjifatu. Raajinati gazzabaan raajjifatte gazzaba kee wajjin bada. Sittani maa dhagaye? Raajinati gazzabaan raajjifatte suni gazzaba kee wajjin bada. Atis wajjin badda. Karaa badiisaa qabattanii jirtu jabaadhaa. Yoo irraa deebi'uu baattan, yoo dhageessanii deebi'uu baattan karaa badiisaa qabattanii jirtu. Karaa ittiin baddan qabattanii jirtu. Karaa ittiin karaarraa gortan qabattanii jirtu. Waaqayyo araara guddaa isiniif haa godhu. Yesuus Kiristoos raajiin kun maraattuu ta'uusaa Phexros haala gaariidhaan ibseera. Phexros 2:5-6tti Phexros lammaffaa isaa keessatti jechuudhaaf lammaffaa Phexros keessatti maraattuu akka ishiin taate namichaan kana sirriitti ibseera. Maal jedhee? Karaa isa qajeelaa dhiisanii laala waan inni jechaa jiru Phexros. Karaa isa qajeelaa dhiisanii karaa irraa kaataniiru. Irraa goraniiru jechuusaan. Irraa goran karamitti goran? Gara Balaam isa Bo'eer isa jal'ina hojjechuudhaan bu'aa argachuu jaalate irra bu'aniiru. Baalaaqota dhaggeeffadhaa warri maallaqaan raajii raajeffatan. Warri maallaqaan raajii bitaa jirtanii. Warri maallaqaan raajii bitaa jirtan dhaggeeffadhaa isin baalaaqota. Isinitti himaa dhagaa maqaan keessan baalaaqota namaadharraa jalqabe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan warra nama abaarsitan. Warra sobaan raajii raajifatan. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa ilmi Bo'eer kuni Balaam ilmi Bo'eer kuni jal'ina hojjechuudhaan bu'aa argachuudhaaf jaalatee laala jal'ina hojjetee bu'aa argata. Jallisee wanta Waaqayyo irraa dhageessan jallisee bu'aa argatatti. Ittiin bu'aa argachuudhaaf hojjeta. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Osoo sabni Waaqayyoodhaa kuni of adabe, osoo sabni Waaqayyoodhaa kun of qusate, warri baalaaqonni kun osoo of qusatanii Balaamii hin bada. Hojiin isaa hin diigama. Waan sin ajaa'ibu keessaa afurri Balaam kuni Balaam du'eera hin jiru ammayyuu jira. Amma jira. Laala. Kakuu moofaa keessatti Israa'el biyya Gibxi keessaa yeroo inni ba'u Balaam waa'een isaa kan inni dubbatan. Kakuu haaraa keessatti illee barumsi isaatti fufee jira. Kakuu haaraa keessatti illee as tarkaanfate. Laalaa hin banne. Barsiisni isaa hin banne. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Elzaabeel kan jedhamtu kakuu moofaa keessatti garuu kakuu haaraa keessatti mul'ata Yohaannis keessatti dhaqxanii gaafa laaltan. Afurri Elzaabeel akka waldicha keessa sagalee Waaqayyoodhaa dubbata. Afurichi hin du'u. Nama santu du'a malee. Afurri Balaamiin hojjechaa ture kuni namoota biraarraan ta'ee tarkaanfatee barumsi isaa ammayyuu gara waldaa kiristaanaa dhufe jechuudha.
irraa of eeggadhaa. Bu'aa argachuudhaaf tajaajila namni kun. Garuu inni irra daddarbaa isaatiif irittifame harreen dubbachuu hin dandeenye sagalee namaatiin dubbattee maraatummaadhaa jechaa ittiftee guyyaa kana du'a isaa ture. Ergamaan Waaqayyoo billaa luqqifatee dura dhaabate. Eenyuun dura? Balaamin dura. Harree qaxaqqaxeetti yoo harrattiin hin dindi harree hin agartiin hin argu bal'aa. Raajota balloota, raajota jaamoota Itoophiyaa keessatti kan kaate, maallaqaan kan bitamte, maallaqaaf kan raaju, gamoo ijaarrachuudhaaf kan raaju, makiinaa bitachuudhaaf kan raaju. Raajummaan isaarraa jallee asirraa fagaatu. Ameerikaa deemtaa mana bitattaa. Ollaa keetii kan jiru hin buqaa. Abeet. Barumsa maalitti kuni? Barumsa Balaam. Kan nama buqqisuudhaaf deemu. Kan nama abaaru kuni barumsa Balaam. Barumsa Balaam malee barumsa wangeelaa miti. Barumsa wangeelaa miti. Barumsa wangeelaa keessatti Waaqayyo olaanaa baay'isii. Yesuusiidhaaf galanni guddaa laatu. Namoota irratti dabalii. Namoonni haa jiraatanii. Nagaa qabaatanidha. Barumsi wangeelaa. Barumsi Balaam garuu namoota buqqisa. Ollaa birraa buqqistee eenyu wajjin jiraachuu barbaade? Leebaa. Deebii. Leebadhaan leebaa hojjedhin hin ta'u. Hattuudhaan hattuu yoo hin jedhin hin ta'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Akka baay'ee keessan isinitti hin tolle nan beeka lamni kun. Akka isinitti hin tolle nan beeka. Balaamoota, balaaqota, balaaqii fi balaamitti hin tolu barumsi kun. Eeyyee bakka. Warra dhimma kana keessa galtanii jirtaniif isiniif hin ta'u. Isinitti hin tolu. Hafuurri immoo yoo waraanama hin salphata guyyaa tokko. Warra kana gochaa turan bee lafti banamtee liqimsitee beeka kumoofaa keessatti. Kakuu moofaa keessatti lafatu banamee liqimse. Kakuu haaraa keessatti hoo dheekkamsi Waaqayyoo mul'anne kakuu haaraa keessatti. Kakuu haaraa keessatti dheekkamsi Waaqayyoo mul'anne mul'ateera. Heroodis bee raammee du'e. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abbaan manaa fi haati manaa bee guyyaa tokko du'anii awwaalamani. Dheekkamsi Waaqayyoo kakuu haaraa keessatti hojii ergamootaa keessa seenaa laala. Bari Yesuus bari jaamummaan rukutame. Raajiin bari Yesuus jedhamu. Kakuu haaraa keessatti hojii ergamootaa keessatti jaamummaan rukutame. Raajiidhaan ofiin kan jedhu bu'aa mataa isaadhaaf kan daldaltuun sagaagaltuun iddoo aarsaa Waaqayyoodhaa kan xureessitu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Iddoo aarsaa Waaqayyoo kan xureessitu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Iddoo aarsaa Waaqayyoo warra xureessan turan. Waaqayyo garuu lafti banamtee akka isaan liqimsitu taasise. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin qalladin jireenya keetti, hin qalladin bara keetti na shoofini. Guyyaatu sitti dhufa. Dhaabaddu obboleessa ko. Dhaabaddu obboleettii ko. Waliin maktee hin jiraattu. Aga yoomii waliin maktee jiraata. Sobduu hattuu taate. Kiristoos Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gaarii godhee ibseera Phexros Waaqayyo isaa eebbisu. Maraattuu akka inni ta'e. Gazzabaan akka inni machooftu. Gazzabni macheesseera. Bakka karaa ittiin birrii argamu hundumaan raajuudha inni. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jiru kaa'adhas waldaa kiristaanaa kana gadajjeessan. Booquu ol qabachuu kan dhoowwan waldaa kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa baatee wangeela lallaboo gada dhabdutti. Warra hattootaaf saamtota kanaan maqaan ishee dhaabadee waldaan kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa mootummaa fayyinaa kan taate namootaaf fayyina kan labsitu dukkana keessaa namoota kan baastu. Yeroon qabu waan ta'eef waan tokko dubbadhee tan xumura. Baalaam warra akka Baalaaqiin malee raajirraatu. Warra akka Baalaaq warra mallaqa qabanii malee raajirraatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Raajirraatu. Maalumatu ta'aa jira jedhee dhangaaf tokko gara waldaa tokkoon deeme.
maaluma inni wani ta'aa jiru kun dhuguma laata deetanii ani wanta miidiyaa hin amanu waan ta'eef waan miidiyaa hin amanu wanta miidiyaa hin amanu idiitariin baay'ateera waan ta'eef teekinooloojiin fagaateera waan ta'eef waan miidiyaa waan hin amanneef qaama waan naqee ilaale Yesuusiidhaaf galanni guddaadha xaafanii waldaa keessaa baasan iyyeetti fuuldura dhufte iyyeettitu fuuldura dhufte kaameraa xaafanii gadi baasan wayyoon jedhe bakka garaan koodha gubate maal argaa jira waaqayyo wanti kun maal jennaan maal barbaadas dhufte naan jedhe waaqayyo maal barbaade iddoo kana dhufte iddoon kun iddoo kee miti bakki kun bakka kee miti maal soquu dhufte Yesuusiidhaaf galanni iyyeetti xaafanii gabbaasan bateen jedhe eessaa dhufe kun maal inni wangeela maalitti kuni Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u xaafanii gadi baasan saamtonni hattoonni sagaagaltoonni ijjitoonni sabni waaqayyoo Baala'aamota irraa fagaachuu qaba warri akka Baala'aamiin mana keessatti yaammantanii bookaan bira deemtanii karraachisiifatan dhaabadhaa Baala'aamii wajjin badi'uun keessa wanta nolleef dhaabadhaa yaada garaa keessan geeddaradhaa gara waaqayyootti deebi'aa sa'aatiin dheerateera waan ta'eef kana caala deemuu hin danda'u yeroo ittaanu keessatti karaa yuutuubii koo hordofuu dandeessu barsiisa Baala'aam bal'inaan waan isinii dhiyeessuuf akkasumas kan Baalaaqis Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u karaa yuutuubii hordofuu dandeessu yuutuubiin koo isa fannifame Kiristoos hin lallabnedha itti aanee waldaa ijoollee kakuu jedha waan ta'eef argachuu dandeessu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan isa fannifame Kiristoos hin lallabnaa waldaa ijoollee kakuu oonlaayin charchii Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 kanaaf achirratti argachuu dandeessu waan ta'eef barsiisa bal'aa barumsa bal'aa wajjiniin qabadhee isinii dhiyaadha jechuudha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u har'a waaqayyo maal siin jedhe Baala'aam naala walitti dhiyaata maqaa isaanii adda baafadhaa Baalaaqi warra raachisifatudha Baala'aami warra raajudha agartanii kanaaf waaqayyo maal jedhee barsiisni Baala'aam waldaa Phergoom keessa jira jedheetu waldattii tana rakkina isheedhaa maal argee barsiisa Baala'aamiin akka isheen qabamtee jirtu argee jira jechuudha har'as Kiristoos argaa waan ati keessa jirtuun argaa iddoo ati jirtuun argaa amala kee hin argaa jireenya kee hin argaa waldaan tun karaa biraa muudaa hin qabdu Kiristoositti amanamtuudha Kiristoosin baay'ee jaalatti rakkina keessa dhaabattee waaqeffatti iddoon jireenya ishii iddoo rakkinaan marfameedha lafa walgahii seexanaati haa ta'u garuu barumsi Baala'aam ishee ajjeese jaalala Kiristoosiif qabdan barumsi Baala'aam sin keessa ajjeesa baay'een keessan beerra raajiin isinitti raajame waan hin raawwatamneef Yesuusiidhaaf galanni guddaan raajiin isinitti raajame waan hin raawwatamneef kan isinii raawwatames immoo galmisaa raawwin isaa jibbisiisaa waan ta'eef xumurri isaa jibbisiisaa waan ta'eef raawwin isaa jibbisiisaa waan ta'eef kan isin hin gammachiifne waan ta'eef jaalalli isin Kiristoositti qabdan hir'achaa dhufeera barumsa warra Baala'aam kanarraa kan ka'e yaa Baalaaqoota dhagaa warra Baalaaq taatan dhagaa Baalaaqiin warri taatan dhagaa Baala'aam irraa deebi'a Baala'aam humna kan argatu isin warri Baalaaq yoo wajjin jiraatanidha warri Baalaaq yoo irraa deebitanii Baala'aam humna argatu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Baala'aam humna argatu Baala'aam humna argachuu kan danda'u Baalaaq yoo faana jiraate irraa deebi'e buleessa koo yaada garaa keessan geeddaradhaa gooftaatti amanaa gooftaa wajjin deemaa gooftaatti amantii qabaadhaa guddaa sin jaaladhaa guddaa sin kabajaa akka sin jaaladhuuf sin kabaju isinuu gaarii gootanii beektu obboleessa keessan gammachuu urgeedha lakkoofsi bilbila kootii Duwwaa 912 99 10
49 yoo ta'an na argachuu dandeessu. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa adaraa keessan sagalicha sheer walii godhaa wal laqqabsiisaa. Namni hundumtuu itti haa fayyu, itti haa hiikamu. Kiristoos Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa barumsa Balaam irraa fagaadhaa. Balaaqiin ta'urraa of eegaa. Gooftaan isin haa eebbisu.